አማሪፈ ወላሉን ጊዜ ከና ፎኩዳ ወሮታ ሆማዋን ትንቀጭቶ ቆንጆ ፎኩዳ በቃ ከነ ጀለ ሰራራ በራዱ ጋር ብቻ ይውሃ ሰው ደደብደንሊ ዋንጀ ደሙ በሬችተኒ ቤኩ ቀብዱ እሺ አይደምባላሽ እሺ አይ ማፈከስ ጀተ ይላን ጀተኑ ሲሙጨቲንኩ ዋን ሲንታቴ ቆፈላላ እናት ጀለ ሰሪኒዩ ተሽፎኩን ከነ ጫለ ማልቱ ጅራ ቆያቲ ማብጃለለ ኮንታቱ ጀደን ያከከና ነመቱ ሙንጅራ ጊዜ አዱኛ ነከከና ቀሮምቴ ከሰቲ ጉቡ ምን ዲያና ሰንደንዳማ ሆሮታ እውነቱን ተናገሪ። እኔ አንቺ ፍቅረኛ ሞሽን አይደለም ወንቲ ጊዶድ አንተው ኮንጅሩ ማኒ ኩመተ ኬኝ ገረኒ ዴማ ጅሩ ከነ ወላሌን በቃ ወንቲ ጊዶድ አንተው እንጅሩ ጊዶድ አናማሩ ኩቲያት ወንኪ ጎለቹ እንደንደሱ ገረብራቲን ሞ የዱ ከነ ዓለምኒ ጉዳው ከኢትዮጵያ ከሳዱዋን ቤክቱ ኢሳኒፍ ሙዚቃን ቤራ ሙዚቃን ኢሳኒፍ ቤራ ወሮታ አከም ዝርቱ አከሚት ቶልተኒ አከሚት ሲኒ ዴማ ዝረጅረኝ ኩኒ አከሚት ቡልተኒ አከሚት ቶልተኒ አከሚት ኤኒዌይስ ባየስ ይያለን ጅራ ጋራ ብቻ ባየስ ይያለን ጅራ ፉላ ቆራ ማን ቤክሲሱ ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ አከም ጅስቱ ነጉማ አልሐምዱሊላህ አቲማ ባየ በዴ ነረኪሳ ጅርታ ዱጋራ ብቻ ረከናት ይቀብዶ ጅራት የኮኖ ኬሶ ዳነቲ ሙንደ እንደሰብል ቢለከና የታሊረ በቃ ረከኔ ተኮ ጅራና ነቲሚ ማይ ነክ ከነ በዱን ገረሰ ገንታ ከኛ ሐራዴ ሙከኛ አንዱራ ቪዲዮ ከነ ላይኪ ኩመተኮ ዲበሸኒፍ ሰገልተሚ ሰገልif ዲበሰገልif ሰገልተሚ ሰገል ነምኒ ተኮ አከና ናዲን ከሰ ነው ላይኪ ጎቱ ባይ ከነኒ ኦፊኪያቲ እንተኒ ታኡ አስከሰት ዳለች ቆዳ ወርኩን ጎልጊሳኒን አስል ኢትዮጵያ ከሰት ዳለች ባዩ ያዲ አኩመ ሲንጀር ዶብራዳ ከበጀት ይቀምጡ ታኒ ፋስቴስ ፈይዝ ሞዴል ጀቹን ይጭ አስከሰት ጋሩ ሞዴል ጀቹን ኢላልቸ ጋሪ ነው መንቀም አባን አርጌ በቃ ጅራ ቢቷን አሳሙ ጅ ጋሩ ጋፉ ወንቱ ተከሰከሲ ደገው ማፍን ኢትዮጵያ ከሰት ዳለች ከንጭራው ዳከና አርሱ ነሚ ጋፍ ከራራ ነጋፈት ሞዴል ነሽ እንደ ጋፈናን አይደለም እንደ ማለፊ በቃ እዶ ጉዳይ ነው ፊስቃው አከ ኢንተርናሽናል ዲዋኖ ፊላሉ ፊ አማ ሞዴል ነም ከሚዩ ሞዴል ይተውደንዳ ምናምን ከንጭዳሙ ዳማ ሚዳ ከነላ ከንጉት ይድድ ወያቱ ኩሂሳ ነከ ከነቶ ፊላሊን ቢኩ አነሲኒ ወጅን መተ ኢትዮጵያ ጀሌዋ መምኮት ዱ ጋረቢ ባየን ቃና አልተኩትኩ ቢይኬ ኤስ ግዜናን ጀደማ አንዱ ባይኒ መታጅራ አልተኩትኩ ጀርመኒን መታጅራ አልተኩትኩ አስቢዩ አፍሪካ ከሰ ቢየ ህንዲ ተኮኒ መታጅራ ወሮታ ቢየ አፍሪካ ከሰ ቢየ ህንዲ ኢኖጀስቶ ሰሙ አልተኩትኩ ጀሹራ አነሲኒ ወጅን ጊዜ ነክ ከነታው ነመቀልዲናን ሰይና እና ጀሪኩኒ ዋን ሃሳ ወረም በይነ አከስቲ ወልሰከስ ደምቲ የሮ ከነጊዘ አጀንዳ ኡመታ ተውዳ ፈኩመ ከነ ይታጅራ ቆያቲ አቲ ማይን ቆይ ጀቹን ገራገሩማ አናፈት ይቀምኑ ማይን ከነቁ ፈነቲ የሚያደራ ረቢ አቲ ኡመቲ አን ኢትዮጵያ ተው ኮታል ተኩትኩ ባይ ቢ Rupa garaa laalee miila dhoowwatee jedha waaqayyo. Ani ko waaqni jechaan garaa koo laalee aangoo na dhoowwate. Garaa koo laalee otoo aangoo xinnoo takka qabaadhe ummata amantiidhaan walitti duulu ummata amantii walii xiqqeessu ummata waasirraa wakabaa kaasaa oolu kan vaampaayiriin itti ta'an laal qeerramsa beekan asirratti han qubadhaa mutaalee asirratti utaalee jecha harraa geessan ijan keessaa baasa akkanatti jeesaanii hanguma xiqqoodhaan maaf minishaa xiqqoota kan taane bakka xiqquma bakka minishaa ollaa minishaa maafalinta jilbi fincaan kono baasaa mane dhugaa waaqa keessattuu magaala Finfinnee kana keessatti ani tawkin oromoo wayyoo aango mucaa kanaafitu amma aangoo kennine akka kamnu godhaadha amma Oroota mucaa kanaafitu aangoon kenname akkam godhaadha amma biyya keenya ollaa milishaa yuutonti ummata kana nan fixa jedhaa jira ituu immoo milishaa godhani amma akka marrataatti tumamta silaa balleessa tokko balleessiteenna akka marrataatti mataa kee
tokko tokko immoo Orotaatu Amaariffa kana barree maada sinitti fakkaata jechuun walumaa wajjin. Biyaansi yoo haasa'uu dadhabne illee waan jedhamutu barree waan jedhamutu dhageenye bareedaa sinitti hin fakkaatu Orota. Jechuun mucattiin kun qofti waan isin taate qofa na dhagaa. Innaati lita. Laalisa. Mucaan Itoophiyaa kan waan ani jenneen be namni bi jedheen eenyu sin jedhe maanichu refasta waan jedhaniin mucaan tokkin si jaaladhechuun afaan Amaaraatiin innaatin libda been bareeda innaatin libda jedheeni dhuftan aan jette agamma keessatti hin beek innaatin libda dhabaa jette. Natti mtu jedhi waan akkasii sabri waan turuu miti waan gaarii jedhe waan amtuudha waan gaarii miti. Wallahi mucaa tokkotti dheeraa waa bareeda gaafadhii naannoo dhaqas. bareedaan akka sedhiinii si jaaladhachuu dhuftee giskudhaan akka naannoo giskudhaan gad deebitee. ati maatti birree hiikaa isa Ma itti mana laal guyyoollee weettiin guyyoollee dhufa jala qabu yeessedhaa. Mucaan kun ka Amaariffaan sin jaalladha jedheetti himaa jira. Naashii akka kana haa taatu jedhee Amaariffaan itti meeranni. Maal jechuudha garuu Ormiffaatiin jedhee immoo itti mee sin jaalladha jechuudha jedhee raadhi. Mucaan kana waan gaarii seetii deemtee manatti himteeka. Gara biraatiin immoo ijoolleen dhiirotaa warra tokko fuuchuu dadhabdan inni sadii afur jettan waasaa kana dhaabaa dhugaa rabbicha alarraffameera dhaammana ga'uun arraffameera. Ijoollee dhiiraa jettee walitti qabdi namni birrii hin qabne mataan dhaabatu namni akkas hin taane akkas. ተከሲን ጀደ አራት ፍቃድ ይችላል ያለሽው ማለት ነው። እንኳን ለአራት አንድ ማስተዳደር የማይችል ኩይሶ ተወልቶ ሲበላ የነበረ ሰውዬ 70 ብር እንኳን ሚሽዋር የሚከፍለው አቶ ልብሱን ለማስወሰድ እኔን ከፈይልኝ ያለ ጎበዝ ነው ዛሬ። ይሄው ሀቢቢን ይሄን አለጣ ወንዲ ወላ በቅንጭላት ተተከለ ታው ወዲያ ማለት ነው። አንድ ጊዜ ተታለል ያለው ብር ያለክ ተወንከናት ወላ ራስህን ምችል እኔ ግን ባሌ ሚስቴ ብሎ ታረጋ ያርግልኝ እንጂ የሰውም ገንዘብ እንዲያስበላኝ ካሁን በልቻ አላቅም ታሁንም ወዲያ እንዲያስበላኝ ijoolleen birriin qabne mataaraan dhaabattu jedhaa jirti bakka ijoolleen birriin qabne mataaraan dhaabattu dhugaa rabbicha bakka akka keenya abbaa qabeenyaa taasisan akka keenya abbaa qabeenyaa waan taane mataaraan dhaabadhaa jirra dhiirota jedhaa jirti siidha malee anaa biti kan jedhaa jiru. Are you serious right now, bro? Gara biraatiin immoo addunyaa keenya irratti amantaa 4,000 oltu jira jedhama. Hindiidhuma keessatti amantaawwan baay'eetu jira. Amantaan na dinqi keessaa immoo amantaa tokko isinitti agarsiisu. Jechuun boolii gisee simboolaatu gisee sitti dhufu bishaan ta'a. Gisee si bira ga'u bishaan ta'a wanti sun maa innidha boolii si dhugaa jirta. Gara biraatiin immoo Itoophiyaa keessatti aalimni guddaan tokko akka saandu'an beektu muftii Haji Umar jedhamu. Erga saandu'aniin booda muuziqaan tokko ba'eeraa fi oorota. Naa galaan jiru wanti kun amantaa Islaamaatiin muuziqaan baay'ee dhorkaadha. Yeroo kana keessatti immoo muftiidha jedhanii immoo muuziqaa baasuu jechuun kun rakkina guddaadha. Haa ta'u malee muuziqaan kun ba'eeraan baan inni jedhu immoo gaaffii guddaa keessa galaa jira. Yeroo kana keessatti AI numti namaa ol ta'aa jira. Akkasiin gargariin baasan isin godhaa jira. Haa ta'u malee wanti kun AI dha jedheen shakkaa jira. Isin garuu maal isinitti fakkaata? Kabajamoo murtii guutuun keenya kaleessa amantaa Pirootestaantii qabatee ture. Haa ta'u malee amantaa Pirootestaantii kana kan qabate namoonni baay'een
aariidhaan qabate malee amantii islaamaa keessaa ba'uu barbaade miti jedhanii baay'ee haasaa turan. Haasaan jaraa sun immoo hadha dhugaa ta'ee jira. Mucaan kun amantii islaamaa keessaa kan ba'e aarii ijoolleetiin ijoolleetu baay'ee arrabsaa gadi turanii jennaan waan sana aarii kanaa jedhee gara amantii ofii geddaruutti isa geesse amantii ofii ergi gaddareen booda immoo ammas amantii islaamaatti deebi'ee jira. Guutuudhaan amanattee ilma waaqayyoo ta'uu isaa amanatteetta. Dhibbarraa 99 yoo siin jedhe soba haa waraabbatan sagalee kana gaafa murtiin amantii biraatan qaba siin jedhe akkasii dhageessisaniif dhibbarraa dhibbatti amanee dubbisee hubadhee naagalee kan itti amanee fudhadhee dhufee. Okay. Akkasumas sababii cubbuu biyya lafaatiif du'ee dhiifamuu cubbuu kan argamsiise garaa kee guutuudhaan qalbii kee guutuudhaan amanatteetta. Dhibbaa dhibbatti amanee fudhadhee itti amanee. Thank you. Kanuma sirraa barbaade. Okay. Namni gooftaan si fudhachiise jira. Namni gooftaan na fudhachiise hin jiru. Namni hedduus gaafadheera. Ofuma kootiin fudhadhe akka macaafa qulqulluurraa dubbisetti namni tokkollee nan fudhachiifa. Kun maal murtii guutuudha boo murtii hanquudha malee isa dhugaa rabbii. Murtii hanquu kana sa'aatii 24 ituu hin guutin Yesuus waaqa jechisiifnee biraa deebine bar isa dhugaa rabbii. Rirmanu keessa teessee waan akkanaa gootu sa'aatii ittiin kenninu yeroo qimmiiddaa itti kenninee of keessaa ari'annu isa dhugaa rabbii. Murtii hanquun sa'aatii 24 ituu hin guutin wallaahi billaahi Yesuus anaa jedhee sakkalame si'iif jedhee sakkalame geessinee achi hin geenyee bowwaadhaan darbannee deebi'aarra bar. Murtii hanquu murtii guutuu hin jetti bar. Afuuftuu akkanaa kana wallaahi dhukkee irraa kaafnee quba shana itti dannee of keessaa yaafna bar baalage. Haa ta'u malee mucaan kun amantii ofii geeddarii irra jedhanii namoonni baay'een wal hirkaa fuudhanii haasaa kana haasa'aa turan. Mucaan kun immoo waan isin dhibu keessaa gizuma sana keessaa alhamdulillah wallaahi jedhee haasa'aa ture. Maaliif jennaan amantiin kun ammallee san gadhiisne keessoo isaa keessa kan jiru amantiidhuma musliimaati. Haa ta'u malee mu'aalimoonni gurguddaa dhufanii rakkina isaa yeroo gaafatan keessatti ijoollee dhumatu yaa arrabsitee na cinqaa turte kanaafan amantaa koo geeddaridhe jedhaa jira. Ijoolleen akkamitti si arrabsanii nana amantaa amma geeddaruutti deemta jedhanii mu'aalimoonni gurguddaan itti ka'anii gara amantii islaamaatti deebi'ee jira. Amantii islaamaatti immoo yeroo deebi'u calluma jedhee akka ba'een immoo amantii islaamaatti deebi'uun ganama amantaa biraarraa dhufaa irraa shahadaa qabatee gara amantii islaamaatti deebi'ee jira. Ashhadu an laa ilaaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah. Uleessi keenya gama amantaa isaa amantaa dhaloota amantaa islaamummaa amantaa haqaa amantaa dhugaa amantaa dogoggorri tokkollee keessa hin jirre sanitti deebi'ee jira. Baga gammannee baga gammaddanii isin jechuu barbaanna. Gammachuu guddaan nu dhaga'ama. Baga gammanne baga gammaddan uleessi keenya akkuma ustaasni jedhan alhamdulillah kulli bani aadan khataa wa khayru khattaa'ina at-tawwaabuuna dogoggore at-tawbatu tajubbu maa qablaha jenna gammanne inni baga gammade isinillee baga gammaddanii alhamdulillah gara hundee asli fitratallaah illati fatara an-naasa alayhaa isitti deebi'ee jira alhamdulillah rabbil aalamiin. Galatooma ulfaadhaa isin kulliinuu ganamarraa waan kana qabsooytanii milkii kanarra gahuun tokkoffaa warra miidiyaati wanni nu dhaamu. Itti dhiyeessan malee kan irraa dhiyeessanii miti. Islaamummaan kan itti deebi'an malee kan irraa deebi'anii miti. Kanaafuu hundi keessanuu gara islaamummaatti koottaa. Osoo islaamummaa fudhanne hin du'inaa. Osoo islaamummaan fudhanne osoo islaamummaan qalbii keessan hin seenne akka qabrii hin seenne. Osoo islaamummaan qalbii keessan hin seenne akka mucaan deebi'ee kun amma sheekii ta'ee jira ofumaa isaatii gorsa jalqabee jira islaamummaa keessa akkas hin taane jechuu jalqabee jira kun baay'ee nama dhiba oroota. Namoonni al tokko baala gizii isiniin jedhanii beeku oroota. Kana qofa natti maa dhugaa rabbicha al tokko baala gizii jedhamtanii beektu miimii jarri baala gizii jettaniin waamtanu viidiyoo kana ilaalaa. Ammallee kan nu ilaaluu qabu ijoollee keenya nu ilaaluu qabu. Iddootti deemnee daa'ima keenya guddifannu hin qabnu nuti biyyi keenya isuma kana mootummaan ammallee nu haa ilaalu ijoollee keenya nu haa ilaalu barumsa isaaniitu latas tokko hin qaban ijoolleen tuni nutis immoo iddoo teenya isaan guddifannu hin qabnu biyyi teenya isa takkatii tadhabichaan iddoo deemnu qabnu deegaan isa biraa isa Itoophiyaa irratti kan jiraachaa jiru nuti kini iddootti dhalanne iddootti daa'ima keenya guddifachaa jiru mirga dhabaa jiru mirgi keenya nuuf haa eegamu mirgi daa'imman keenya nuuf haa eegamu ammallee biyyi Itoophiyaa nu haa ilaalu.
keenya ishee tana bichaadha. Ijoollee keenya bineensuma jalaa nyaachuu hedaa ammallee. Mootummaan naannoo Oromiyaatis ta'ee kan biyya Itoophiyaa ammallee nu haa ilaalu. Daa'ima keenya bineensuma alaa nyaachuu hin qabu bakka. Mirga daa'immaniitis ta'ee nuuf eeguu nu qaba bakka. Iddoodha hin qabne nuti biyya keenya irra. Biyyi keenya ishee takkitti Itoophiyaa qofa. Mirga daa'immanii mirga dubartootatti illee nuuf haa eegamu. Ammas taana misooma nuti misoomsina mootummaa faana taane. Yaa ta'u malee garuu iddootti keenya misoomsinu hin qabnu biyyi keenya ishee tana qofa bakka. Mootummaan naannoo Oromiyaatis kan Itoophiyaatis bulchaan Itoophiyaatti abduu. Mana irraa diiganii misooma hojjetaa jirran kun waan yaadamu miti. Mana ijaartanii mana kan biraa ijaartanii kaatanii bakka sammuu misoomsuu barbaadan sana mana keessaa fuutanii bakka isa ijaartan sana keessa galchitanii kaataniiti malee kan bakka sana misoomsitan jara keessaa baaftanii bakkeetti gattanii miti bakka sana kan misoomuu danda'u. Namoonni kun akka kanaatti yeroo bo'an keessatti maaltu isinitti dhaga'amame? Uummataaf kana hojjetamaa jiru jedhamee jira. Uummanni maaf akka kana bo'u? Uummanni yeroo hunda imimmaan samaa abbuusu. Uummanni yeroo hunda maaliif bo'u? Jara kaan keessattis hin bo'e. Ammas jara keenya kana keessattis ni bo'u. Kun gaaffii guddaa uummata keenyaati kun. Firiis imimmaan uummata keenyaa nuuf eegaa. Eshi jaalalli keenya immoo bakka inni gaa jiru hoorotaa isiniin agarreessin. Baga arguu dhiistani garuu arguun keessan hin oolu. እውነቱን ተናገሪ። እኔ አንቺ ፍቅረኛሞች ነን አይደለም? እኔ አንቺ ፍቅረኛሞች ነን አይደለም? አሚር እረፍ። ቤቲ እውነቱን ተናገሪ። እውነቱን ተናገሪ። ሞሽን አይደለም? እኔ አንቺ ፍቅረኛሞች ነን አይደለም? አሚር እረፍ። ቤቲ እውነቱን ተናገሪ። እውነቱን ተናገሪ። ጅል እንዴ? እውነቱን ተናገሪ። ያማል እንዴ? እውነቱን ተናገሪ። ቤተሰቦች ያዩታል። ነግሬሻለሁ። ቤቲ አንተስ ነግሬሻለሁ። ድጋሚ እንዳታዋርሽ። ስለማ የምን መጣሽ እንዴ? ስሚ Oorotaa mucattiin kun immoo yeroo mana galtu keessatti rukuttaan kun baay'ee sii miidhee jira. Rukuttaan kun baay'ee miila sii miidhee jira. Kanaafuu boossee uummata Itoophiyaatti himataa jirti. ሰላም ፋሚሊ እንዴት ነው? እስቲ በመጀመሪያ ምንም ቪዲዮ ከመጀመሪያ በፊት ይሄንን ቪዲዮ ተመልከቱት። በጣም ይቅርታ እኔ ይሄንን ላደርግ አልችልም። ኦኬ እሺ። የተፈጠረው ምንድነው? አባይ ቲቪ ላይ ቀርበን ነበርና የጋብቻ ጥያቄ ተንበርክኮ አቅርቦልኝ ነበርና ተቀበልኩት። ምክንያቱም ምንም ያክል ፍቅረኛ ብንሆን ምንም ያክል ብዙ ጊዜ ብንቆይም ግን እዛም ያክል ሚዲያ ላይ እኔ ገና ለጋብቻ አልደረስኩምና እንዴት ምን ብዬ ልቀበለው ማለት የማይሆን ነገር ነው። ሲቀጥል ደግሞ አሁን ላይ በጣም ቪዲዮ ፖስት እያደረገ ነው። የእሱን አካውንት ገብታችሁ ብታዩትና የእሱን አካውንት ገብታችሁ ብታዩት በጣም ብዙ ቪዲዮ ፖስት እያደረገ ነው። የኔና የእሱን ፎቶ ቪዲዮ ብዙ ነገር በቃ ከዚህ በፊት የነበረንን ቪዲዮዎች ምናምን ፖስት እያደረገ ነው እና ይህን ቪዲዮ ሼር ኮፒ ሊንክ እያደረጋችሁ ለእሱ አድርሱልኝ እና በቃ ተው ይህን ነገርህን አቁም። እኔ እናንተ ጉዳችን በቃ ነገራችንን ማንም ሰው አይበቅብን። እናንተ እንበቃለን ማለት ብታወራኝ አወራካለሁ። ሞክረሃል አውቃለሁ። ከዚህ በፊት ብዙ ጊዜ ደውለሃል፣ ብዙ ሰው ልከሃል። ግን አሁን ደግሞ በቃ ላወራ ፈቃደኛ ነኝ። ሲቀጥል ደግሞ ይህንን ቪዲዮ ተመልከቱት እውነቱን ተናገሪ። እኔ አንቺ ፍቅረኛሞች ነን እና እንደምታዩት ነው በቃ ሁሉም ነገር እና በዛ ልክ ማለት አንድም ቀን እጁን ያነሳብኛል ብዬ አስቤ አላውቅም ነበርና በጣም ነበር የመታኝ እዚህ ጋር እና በቃ ምንም ማለት አልፈልግም። ማለት እኔ እዚህ ጋር በእኔ በኩል ሆናችሁ ብታዩት ሁሉንም ነገር መፍረድ አይከብድም። ብዙ ሰው ለመፍረድ ይሞክራል፣ ግን በቃ ነገሩን ሁሉንም ነገር መመልከት አለባችሁ በቅድሚያ። ማለት ጥፋተኛ በሆን ራሱ እንዲህ ነው ማለት ሴት የሆነ በተለይ በጣም ሊረዳኝ ይችላል ቤተሰብ ምን ያህል ከባድ እንደሆነ እና ከቻልክ ቪዲዮ ፖስት ማድረግህን አቁም።
ሲቀጥል ደግሞ እና በቃ በዚሁ ተፋታሹ ይበቃል። እኔ እኮ ብዙ ነገሮችን ታወሪያለሽ ብዬ እየጠበቅኩሽ ነበር። በዚህ ይበቃል። ይሁንልሽ። እኛ ማን አገባን? ወሮታን ማለት እንደ ባምበር በከረ ወደን ወደን ቀኒሚ ቀወራ ፈባማና ጅዱ ገል ፎክፍ ነው ጅሩ ጋራ ብቻ ጊዜኑ ጀረ ግዱ ገል ነመተ ኮ ፋሶፍ ነው ጀረ ቦዲ አራራማኒ ነው ጅዱት ያማተ ባሳ ጅሩ ማለት ነው ዲበኑ ወላ ጀስቱ በርባድ ሰገንታ ነራከበን ነገር መበጋታ ሰገንታ ብራተ ሞልት ዲበኑቲ